miseenjarri har'a waan badaa tokko fide aappiin har'a isin agarsiisu aappii yoo namni miseenjaraan si barreesse osoo keessa galtee laaliin aappichaan laalta garuu namni online irra hin galleessin jedha garuu kun dhiira hedduu itti dallansiisa dhiira nam tokko nama arrabsu osoo hin taane nama gaggaarii jee kaayyoon da'uu godhe na gorsu su'aal indi alleeun gaafiin qaba isiniif tiktookii jedhan gada gubannaan namni kumni kudhan guyyaa takkatti follow na godhe walaakin youtube kiyya waggaa takkatti nama 3,000 jechuun ayib oromoo wal bira jira jechuun akkasni miti oromoo raatiba keessan isin irraa hin kutu daataa keessan isin irraa hin fixu miilaan deemtanii taaksii kaffaltanii naxxanu qubaan naxxanii subscribe gootanii bakka notification tuxxanii like tuxxanii jajjabeessitan ammallaqa irraa argadhinna dhiisinnas garuu jajjabina naaf ta'a barnoota kana immoo firiin isin barsiisaara yeroo koo qisaasessee oromoo waan anis isinin fayyadaara yoon ta'e YouTube kiyya har'a linkii isaa facaasaa dhaqaa subscribe naa godhaa na fayyadaa wal fayyannaa. Aappii kana argachuudhaaf pilaastora keesseenaa kabajamtoota keenya akka seentanii aappii kanatti barreeffattanii buufattanii asirratti sirriitti ilaalaati wagga buufattanii ani garuu oppin godheen seenu aappii suuta wayitiin dalagaa mee ani hamma miseenjera tokko gizee buufattanii miseenjera Facebook isinii fida fakkeenyaaf aappiin kun osa kana la miseenjera Facebook wagga isinii fide ana hamma Facebook fide jira ana fide jira kun akkanatti gizee banattanii akkuma Facebook isinitti dayitanii banattanii kunoo miseenjera gaara gubbaatti argattanii miseenjera tuxxanii seentanii barreeffama nama laaltanii mee barreeffama barreessitanii isin agarsiisame aappiin kun garuu suutaan dalaga obsaan ilaaltan jechuudha ana amma riyoo shaafii argattanii kiyyuma kuni mee assaa wa rahmatullahi wa barakaatuun barreessaaf riyoo shaafiiti raayitii tokko godheera dhaqee seeneerame angaruu asiinan seenaa kunoo miseenjarii kiyya lama argattanii isa kana keessan seena riyoo shaafii lakkoofsa jira amma qoya eeggadhaa hin fida kunoo assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu fideera tayyib illaalliyan mee miseenjara kanatti deebi'a seeneera garuu illaalle kunoo illaalle seeneera garuu illaalle tayyib mee aappii keessan galame gabaabinaan aappiin garuu hirri'a kabajamtoota hordoftoota kiyya aappiin kun ni hirri'a amma aappiin akkanatti naa fida jechuudha ana banadheen jira miseenjera Facebook isinii fida isin immoo Facebook sana irratti banattanii Facebook ma keessan kana lakkoofsa paaspoortii hattanii banattanii bakka miseenjera gaara isaan tuqammaan suutaan fida waan ta'e nan dhaabee deebi'a viidiyoo ammasitti akka hin dheeranne isinitti walumaa galatti obboleewwan kiyya gizeenni akkanatti isinii fide gizeenni Facebook keessa isin galche bakka miseenjera gaara gubbaa tuqxanii suutaan isinii fida aappiin kun gizeenni akkanatti tarreetti profaayilii namaa isinii fida bakka profaayilii namaa tuqxanii barreeffama isaa dubbiftanii achi keessan garan galtan amma fidee jira bakka mee bakka riyoo shaafii argattanii bakka riyoo shaafii kanatti tuqa yeroo dheeressa jechuudha hin sardamu aappiin kun bakka riyoo shaafiitiin tuqee jira argattanii mee dhiifama dhaabetan deebi'a ammasii akkuma isin argitan riyoo shaafii assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu kan jedhe dhufeera kunoo immoo imoo waasta Facebook nama argattanii Facebook namaati kun Facebook namaati jechuudha kun kan silaa dhoskee laaluudha isiniif ifa ta'a jedhee yaada namoota tokko isiniif hin galu kanaafan isiniif galchaara salaamataa riyoo naa barreesse kunoo tila mee dhaqeetan bakka riyoo keessa gala mee amma immoo miseenjera kiyya keessan gala miseenjeri kiyya an salaamataa barreesseeni kunoo argattanii hin seenne lammaffaa raayitii tokko godhee jira hin seenne ammallee mee miseenjera kan keessan seene dhufee isin agarsiisa ammoo miseenjeri kiyya lama mee miseenjera kana keessan seenaa kunoo riyoon salaamataa naa barreesse keessan seenaa amma seeneen jira jechuudha salaamataa salaaleera laayikiin tuqaaf mee qoy akkamiin jedhani afwan dhiifama yoo dheerateef viidiyoo dhiifama naaf godhaati akkamiin jedhan amma mee akkami jedheen jira ilaaleera jechuudha achi dhaqa isiniif ifa gochuuf nama tokko ifan ta'u beektanii amma miseenjera kiyya keessan seena amma akka laalee fida xiqqoo si obsa eeyoo akka laalee argattanii sila hin laalle garuu amma miseenjera keessa galee ilaaleera akkam naan jedhe wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu ifa isinii ta'a jedhee yaada